Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufnee jirra hanga xumuraatti waliin turama. Waraanni bilisummaa Oromoo birmadummaa Keeniyaa nan kabaja jedhee gocha yakkaa irratti himatames haaleera. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan Keeniyaa opereeshinii irratti eegale ibsamuu hordofee ibsa baaseen gocha yakkaa ittiin himatame waliin hidhata akka hin qabne eeruun birmadummaa fi tokkummaa daangaa Keeniyaa guutumatti nan kabaja jechuun dubbateera. Humni ajaja kibbaa Keeniyaa 995 ol Oromiyaa keessa socho'am humni xiqqoo qofa naannoo daangaatti kan argaman jaarmiyaan hidhattootaa kun nageenyaa fi tasgabbii hawaasa Booranaa Keeniyaa fi kanneen biroos kutannoo qabaachuu eeruun yakka daangaa irra jiran furuuf aangoota Keeniyaa waliin tumsuufis fedhii akka qaban himaniiru. Dabalataanis walitti hidhaminsa yakkaa daangaa ce'aa daddabarsaa fi daldala seeraan alaa irratti hirmaatan naannichatti socho'aa jiraachuu eeruun miseensonni sadarkaa ol'aanaa waraanaa fi tajaajila tika mootummaa hojiiwwan kanaaf haala mijeessan jechuunis warra mootummaa Itiyoophiyaa komateera. Itti dabaluunis miseensi waraana bilisummaa Oromoo kamiyyuu yakka kana keessa yoo argame tarkaanfii ofii irratti fudhanna jechuun kan ibsan yommuu ta'u, aangawoonni Keeniyaa odeeffannoowwan sobaa qondaaltota biyya ollaa irraa akka argataniin dhugaatti akka hin fudhannes dubbataniiru. Keeniyaan tasgabbii naannichaaf duula hirmaannaa madaalawaa fi mariidhaan deeggarame akka eegdus gaafataniiru. Tajaajilli poolisii biyyaalessa Keeniyaa qaama ittisa yakkoota daangaa ce'an hojjechaa jiraachuun gurraandhala 3 bara 2025 bara faranjootaatitti irraa eegalee kaawuntii Marsaabitii fi Isiolo keessa bakka waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n itti argamutti opereeshinii nageenyaa eegaluu kaleessa beeksisee turuun ni yaadatama. Tajaajilichi duulli kun yakkamtoota gochaalee seeraan alaa nageenya biyyaalessaa Keeniyaa irratti balaa guddaa geessisan kan akka daddabarsa meeshaalee waraanaa, albuuda seeraan alaa baasuu fi mallaqa namaa butuu irratti xiyyeeffachuun kan ibsedha. Hagayya bara 2024 darbee Daayireektara tajaajila odeeffannoo fi nageenya Itiyoophiyaa Ridwaan Huseenii fi gita isaanii Keeniyaa Nuureddin Muhammad Haajii marii Finfinneetti taasisaniin sochii waraana bilisummaa Oromoo daangaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaatti taasisu dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuuf kallattii kaa'uun isaanii ni yaadatama. Dr. Geediyoon Ximaatiyoos Komishinara nageenyaa fi tasgabbii siyaasa gamtaa Afrikaa waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos Komishinara nageenyaa fi tasgabbii siyaasaa gamtaa Afrikaa Ambaasaadar Baankoolee Adiyoolee waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin walta'iinsa nageenyaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa fi gamtaa Afrikaa gidduu ture itti fufsiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu eeruun biyyoonni lameen baatii dhufu kan gaggeeffamu yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa ilaalchisuun qophiilee taasifamaa jiran irratti mari'achuu ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni agarsiisa. Israa'el damee bishaanii fi enerjii Itiyoophiyaa waliin hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsite. Ministeera bishaanii fi enerjii Injiinar Habtaamuu Ittafaa ministeera bu'uuraalee misoomaa fi enerjii Israa'el Alii Koohin waliin damee misoomaa enerjii irratti walta'iinsaan hojjechuuf sanada fedhii mallatteessaniiru. Sirna walii galtichaa mallatteessuu irratti Injiinar Habtaamuu Ittafaan akka jedhanitti bishaan lafa jalaa barbaaduu fi baasuu teeknooloojiiwwan dhangala'aa qulqulleessuu fi misoomaa anniisaa haareffamaa irratti dameewwan dhaabbilee Israa'el irratti bobba'uun hojjechuu danda'an ta'uu ibsuun ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Alii Koohin gama isaatiin bu'uura waliigalichaatiin ijaarsa dandeettii fi ce'umsa beekumsa misooma bishaanii fi enerjii irratti dhaabbileen Israa'el bobba'uun bu'aa argamsiisuu akka danda'anis dubbataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Ameerikaatti imaluuf jedhame. Doonaald Tiraamp pirezidaantii US ta'anii erga filatamanii muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu gaggeessaa jalqabaa kan White House daawwatu ta'a jedhameera. Netanyaahuun kibxata gurraandhala 4 bara 2025 Washington yommuu gahu daawwannaa hojii kan taasisu ta'a jechuunis eegama. Netanyaahuun Tiraamp waliin mari'achuuf gara US imaluu isaanii yeroo waliigalteen dhukaasa dhaabuu Gaazaa gaggeeffamaa jiruttidha. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas waliin mallatteessaniin mariin gulantaa lammaffaa jalqabuuf Israa'el jiila marii gara Qaataaritti kan imalchiiftu ta'as jedhama. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu 7 jahaaf turuu milkaa'uuf shoora guddaa kan taphate Tiraamp ta'uu himamaa jira. Waliigaltee kanaan hanga ammaa Hamaas lammiilee Israa'el 13 yoo gadhiisu, Israa'el ammoo Filisteemota 583 mana hidhaatii gadhiifteerti. Netanyaahuun garuu raafama siyaasaa mannam isa mudateen raafamaa jira jechuunis dubbateera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka ragga'u kan gaafatu kaabinoota keessaa kanneen aangoo gadhiisanis jiru. Netanyaahuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroodhaaf kan turuu fi Israa'el Hamaas irratti deebitee lola banuuf mirga akka qabdu irra deddeebiidhaan kan kaasudha.
Mootummaan Netaniyaahuun hoogganamu keessatti garee leellistootaa kan ta'ee fi waraanni Gaazaa dhaabbachuu hin qabu jedhee falmaa kan ture mootummaan waloo keessaa baheera. Waraanni Gaazaa deebi'ee itti fufu yoo ta'e mootummaan waloo Netaniyaahuu gaggeessaa akka bahu miseensi biroos akeekkachiisee tureera. Miseensi kun mootummaa Netaniyaahuu keessaa ni baha taanaan mootummaan Netaniyaahuu barcuma ol aanaa dhaaba jechuunis dubbatama. Gaafa wiixataa gurraandhala 2 Netaniyaahuun baha giddu galeessaatti ergama addaa US waliin marii isaa kan taasise yommuu ta'u, Steve Witkoff bulchiinsa Tiraamp jalatti dhukaasni itti fufinsaan akka dhaabbatuuf US bakka bu'ee Kaatarii fi Masrii waliin ni hojjetama. Wanti hunduu akkaataa karoorfametti yoo milkaa'e hanga gaafa bitootessa 1 bara 2025tti lammiileen Israa'el 33 harka Hamaasii fi Islaamik Jihaad jiran gadi lakkifamu yommuu ta'u, Israa'el ammoo Filisteemota 1,900 gadi lakkifti ta'a. Hanga ammaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu bifa milkaa'aa jedhamuun deemaa kan jiruu fi gulantaan lammaffaan marii kana isa duraa caalaa rakkisaa ta'us Kaataritti eegalaa jira. Tiraamp Ameerikaan Gaazaa to'attee akka qubsiiftuun barbaada jedhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyoota 10 dura waa'ee Gaazaa akka diigamtu eeruu yoo jalqaban sana hunda qulqulleessuuf jechuun wayita ibsa kennan hagam itti qophaa'ee akka dubbatame ifa hin turre. Garuu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wayita tibbana White House daawwatan walgahuun isaanii dura yaada kennaniin akkasumas ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin yaada kanaan dura dhiheessanii turan irratti akka cichaan ifa ta'eera. Kunis seenaa wal dhabdee Israa'elii fi Filisxeem dhiheenyatti ejjennoo Ameerikaa hunda caalaa fixe tokko kan qabate taasisa. Akkasumas ejjennoon kun faallaa seera addunyaa ta'eetiin jira. Jiraattonni Gaazaa akkaataan itti hubatanii sadarkaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu amma irra jiruu fi namoota butaman gadhiisuu irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a jedhamaa jira. Tiraamp fi qondaaltonni isa jalatti hojjetan akka mallattoo deeggarsa namoomaa Filisxeem hunda Gaazaa alatti qubachiisuun dubbatamaa jiru. Jarri kun Gaazaa diigamteetti kanaaf filannoon biraa hin jiru jechuunis yaada qabu. Akka seera idil addunyaatti uummata Filisxeem humnaan bakka biraatti dabarsuun dhorkaadha. Filisxeem akkasumas biyyoonni Arabaa yaadni kun wixinee ifatti Filisxeemota lafa isaanii irraa qulqulleessuuf addatti hin ilaalamu jechuunis kaasaniiru. Dhukaasa mana barnootaa Siwiidin keessatti mudateen namoonni 10 ajjeefamuu himame. Poolisiin biyya Siwiidin akka jedhutti dhukaasa giddugala barnootaa tokko keessatti banameen nama qawwee hidhate jedhamee shakkame dabalatee namoonni gara 10 ta'an ajjeefaman. Ministeerri muummee biyyattii akka jedhanitti haleellaa kibxata darbe mana barumsaa keessatti raawwatameen Siwiidin keessatti dhukaasa jumlaa isa hamaa jechuun dubbateera. Poolisiin akka jedhetti namtichi yakka kana raawwate namoota du'an keessaa tokko akka ta'u amanuu fi kanaan dura akka isaan hin beeknes ifa godheera. Ammatti maddeen haleellaa kana adda baafachuun danda'amuu baatulleen kophaa isaa socho'aa jira jechuunis dubbate. Kiristersan ibsa gaazexeessitootaaf galgala kennaniin waan har'a ta'e walumaa galatti fudhachuun nama rakkisa jedhan. Namoota madaa'an hedduun isaanii gara hospitaalaatti kan geeffaman yommuu ta'u, yoo xiqqaate namoonni 4 baqaqsanii yaaluu taasifamaafii jira. Poolisiin jalqaba irratti namoonni 5 rasaasaan rukutamuu kan ibse yommuu ta'u, taateen kun yaalii ajjeechaa ibidda qabsiisuu fi yakka meeshaa waraanaa cimaa jedhamuun qoratamaa jira. Boodarra miidiyaaleen biyya keessaa namoonni hedduun akka du'an gabaasuu jalqaban. Poolisiin namoonni gara 10 ta'an ajjeefamuu jechuun baay'inni namoota du'anii irratti kana caalaa adda baasuu akka hin dandeenyes gabaasaniiru. Akkasumas haleellaa kana duuba jeequmsi shororkeessummaa jiraachuu akka mallees dubbataniiru. Siwiizerlaand Eertiriyaan godaantota biyya ishee akka ofitti deebiftuuf deeggarsa kennaa turte adda kutte. Siwiizerlaand Eertiriyaan godaantota ishee ofitti akka fudhattu jalqabuuf deeggarsa kennaa turte adda kutuuf murteessuun himameera. Murteen kun kan darbe Eertiriyaan lammiilee Siwiizerlaand jiran ofitti fudhachuudhaaf fedha agarsiisuu dhabuu isheetiin. Mootummaan Siwiizerlaand Eertiriyaan lammiilee ishee akka ofitti fudhattu jajjabeessuuf deeggarsi kennaa ture bu'aa barbaadame akka hin argamsiifne qorannoon gaggeesseen hubachuu hordofee murtee kana murteesse. Akka gabaasa raadiyoo fi televezyiinii Siwiizerlaanditti lammiileen Eertiriyaa beekamtii yeroo muraasaa biyyattii argatan 7,000 ta'an ni argamu. Lammiileen Eertiriyaa 200 ta'anis biyyatti deebi'an eegamam. Siwiizerlaand Eertiriyaan lammiilee ishee akka simattu jajjabeessuuf sagantaa deeggarsa misoomaa jedhu qopheessuun damee leenjii teeknikaa fi ogummaa biyyattiitti erga bara 2017 baajata ramaddee hojjettaa turteerti. Ministeerri haajaa alaa biyyattii Maayikil Staayiner damee leenjii teeknikaa fi ogummaa kana jajjabeessuuf hojjechaa akka turan miidiyaa biyya keessatti himaniiru.
haa ta'u malee carraan hojii biyyattii keessa jiru murtaa'aa ta'uu ibsanii mootummaan Eertiriyaa dhimma godaantotaa kana deebisanii simachuu irratti dubbachuuf fedha akka hin qabne qorannoon bira geenneerra jedhan. Chaayinaan Tiraamp haaloo bahuuf oomishaalee USA irratti qaraxa kaahuuf jedhame. Bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp oomishaalee Chaayinaa irraa qaraxa akka kaahu ibsuu hordofee haaloo akka baatu kan ibsite Chaayinaan oomishaalee USA murtaa'an irratti qaraxa jabaa akka keettus ibsiteerti. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa oomishaalee Chaayinaa irraa galan hunda irratti qaraxa kaahuu jalqabeera. Chaayinaanis guyyama kana akka dubbatteerti. Wixata dhufurraa oomishaalee USA irraa galan qaraxa kaahuu ni daballa jetteerti. Oomishaaleen Chaayinaa qaraxa irra kaahuuf jettu dhagaa cilee fi gaazii dhangala'aa irratti 15%, boba'aa maashinariiwwan qonnaa, konkolaattota fe'umsaa fi konkolaattota ispoortii irratti 10% akka keettu dubbarte. USA oomishaalee Chaayinaatii galan hunda irratti gibira 10% kan keesse yommuu ta'u Chaayinaan ammayyuu adeemsa US kana seeraan hordofaa akka jirtu dubbatteerti. Doonaald Tiraamp oomishaalee Chaayinaa cinatti kan Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa galan irrattis hanga 25% kaahuuf murteessuun himame. Raawwiin isaa garuu sa'aatii dhumaatti marii gaggeeffame hordofee yeroo hin murtoofneef dabarfameera. Tiraamp wanti Chaayinaa irratti xiyyeeffataniif sababa daldalli waliigalaa hin jirreef qoricha farra sammuu namaa hadoochuu Chaayinaa irraa gara US'tti heddumminaan galuu ibsaniiru. Chaayinaan gibira haaloo bahuu kana wayita labsitu ibsa baafteen bulchiinsi Tiraamp seera daldala idil addunyaa cabseera jechuun himatteerti. US kophatti gibira kaahuu ishee seera dhaabbata daldala addunyaa ni sarba. Rakkoon ishee hiikuuf kan hin gargaarre ta'uu qofa osoo hin taane Chaayinaa fi US gidduu hariiroo daldalaa jiru ni miidha jechuunis dubbataniiru. Oduu biraatiin Tiraamp fandii qabeenya biyyattii US TikTok bitachuuf gargaaruu danda'a jedhan. Kaleessa galgala Tiraamp adeemsa fandii qabeenya biyya Ameerikaa hundeessuuf ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteessaniiru. Kunis herrega investimentii biyyoota banamuu yommuu ta'u galiin caalmaa baajata waggaa irraa argamu karaa dhaloota dhufu fayyadamoo taasisuun akka itti fayyadamus kan taasisudha jedhan. Fakkeenyaaf Saawud Arabiyaan fandii ishee itti fayyadamuudhaan kan addunyaa ispoortii irratti investi gootu Niwukaastil Yuunaayitid gochuuf taphattoota kubbaa miilaa gurguddoo addunyaa muraasa gara baha giddu galeessaatti kan fiddeerti jechuun akka fakkeenyaatti kaaseera. Tiraamp hanga ammaatti mallaqni fandii haaraa kanaaf oolu eessaa akka dhufu kan hin ibsine yommuu ta'u garuu yeroo duula filannoo isaanii qaraxaa fi kalaqaawwan birootiin mallaqaan deeggaramuu akka danda'u yaada dhiheessanii turan. Akkasumas ajaja kana erga mallatteessanii booda erga ugguramuu TikTokii kana US keessatti turuu taasisaniin booda pirezidaantichi fandichi rakkoo waltajjii miidiyaa hawaasaa dhaabbata Chaayinaa kan ta'e kana furuudhaaf akka oolus yaada dhiheessan. Waan tokko hojjechuuf jirra tarii TikTokii waliin tarii immoo hin ta'uu jechuun Tiraamp kanaan dura dubbachuun isaanii ni yaadatama. Yoo waliigaltee sirrii raawwanne ni hojjanna yoo hin taane ammootu biyya keenya keessatti akka hin hojjanne ni uggura jechuunis dhaaduu isaa dhageessisaniiru. Tiraamp fi Elon Musk USAID cufuuf yaaduu isaanii hordofee mormiin uummataa ka'uun himame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp dhaabbata gargaarsa biyya alaa guddicha mootummaa Ameerikaa ministeera dhimma alaa waliin walitti makuuf akka yaaduu gabaafamuu hordofee hojjettoonni wiixataa irraa hanga kibxataatti waajjira muummee isa Washington keessatti argamutti bahanii gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoon gaazexeessitootaaf akka himanitti amma itti gaafatama itti aanaa eejensii misooma idil addunyaa United States USAID'n eejensii addunyaa guutuutti deeggarsa doolaara biiliyoonaa raabsu ta'uu isaanii himan. Seera baastonni paartii Dimookiraatotaa tarkaanfii kanaan seeraan ala heera mootummaa kan faallessuu fi kan namoota harka qalleeyyii biyya alaa miidhu akkasumas kan nageenya biyyaa miidhuu fi dhiibbaa Ameerikaa waltajjii addunyaa irratti oomtu kan hir'isuudha jechuun qeeqaniiru. Pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi gorsitoota isaanii ol aanoo keessaa tokko kan ta'e biiliyoonar Elon Musk dhaabbaticha cimsanii qeeqaa turaniiru. Tiraamp wiixata darbe White House'tti gaazexeessitoota waliin haasawa taasisaniin dhaabbanni finxaaleeyyii warra leeftiiniin kan geggeeffamu jechuun hanna guddaa jalaa ba'aa jira jedhanii garuu maqaa qaamolee kanneenis ibsa bal'aa akka hin kennine dubbataniiru. Dhaabbanni USAID bara 1961 pirezidaantii Ameerikaa duraanii John F. Kennedy'n kan hundeeffame yommuu ta'u hojjettoota gara 10,000 fi baajata doolaara biiliyoona 40 ol kan qabudha. Baajata isaa kana baasii gargaarsa alaa mootummaa Ameerikaa doolaara biiliyoona 68dha jedhama. Ministeerri biyya alaa Ruubiyoon USAID'n eejensii guutumatti deebii hin kennine jechuun hojiiwwan dhaabbatichaa hedduu itti fufuuf jiru dubbataniiru. Qaama imaammata alaa Ameerikaa ta'uuf deemu garuu
imaammata alaa Ameerikaa waliin wal simuu qabaatu jechuun El Salvadoritti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.